walitti nu araarse bohaarse walitti nuyi dura wal nyaanne diigamne amantii haqaati rabbumaan nu kenne namni waan dhabe yoo argate ni jabeessa sirriitti jedhee ammas faaruun kan rabbiiti kanuu tumsee aduwwii kennarratti kanuu mijjeessee dachii keessatti kaduraan adamsinee wal nyaannu akka bineensaatti obboleewwan wal jaalattu nu taasise sababa rasuulaati Umar jechuun leenca zaahiraati baradhaa seenaa isaa namni duraan hin beekne amantii haqaati rabbumaan nu kenne.